Nagaan nagaarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf abayyatu hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan akkasumallee argamuudhaaf kan jirtan tole egaa akkuma beekamu odiilee isaatii kanaadhaa fi nu qaqqaban isiniidhaaf dhiyeessuuf eeyyamamtuu ta'ee asitti argamee jira. Odduu waliin ani qiddoon jedhama. Magaalaan itti argamuu fi iddoon itti argamu tasumayyuu himuu hin danda'u siniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa kaleessaa akkuma beekamu diraamaan itti fufee jira. Meeriin fi Daanii akkasuma Ruutaa gidduutti kan raawwatu yoo ta'u, Meeriin qoricha waan ittiin natuqan hin beeku garuu Abrahaamii fi Tsiggee hargeeraa jechuun yaada ishee ibsattee galatoomaa jechuu barbaanna. Maaliif jennaan yoo isin diraamaa haaraa fiddanii dhufuu haasawa haaraa fiddanii dhufuu baattanii maaliin hojjetanii dhaloonni doolaara argatanii galatooma yaada keessaniif siniin jecha gara oduu. Egaa akkuma beekamu natuqaniiru natumaniiru harkikoos na dansaseeraa hojii hin danda'u osuma jettee haasawaa jirtu gidduutti of wallaaltee teessoo irraa gad of darbattee cal jechuun ija babaastee sanaa booddee wayyoo gudiin ba'e akkam goona jedhanii Ruutaa fi Daaniin osoo asiif achi kaatanuu argineerraa dubbichis soba ta'uu nu galeeraa. Haa ta'uyyuu malee sin duwwaa miti araadaan nutis araadota taanerraa sin jalaa barree jechuun waan ulfaatu tokkollee hin qabu. Egaa bishaan wayyoo gudiin nutti ba'e jedhanii sabanyaa maqaasaa yeroo waaman inni dhufuu yoo didusii asiifaaf achi osoo kaatanuu gidduudhaan Meerishaan obbeettee kaatetti. Yeroo ishiin obbeettee kaatutti ani nagaadhaa suuta jedhaa qo'aa mataangoo na dhukkubaa jira jechuudhaan osuma kana haasawaa jirtu amma gidduutti callistee Daanii fi Ruutiyyeen haasaatti ta'anii Daaniin akkas jechuudhaan haasawee kana booddee deemuu dandeessaa. Nuti kan rakkoo kana keessa gallee erga ati dhufteeyyii osoo ati hin dhufin duraa nagaa qabnaa. Jireenya keenyas ariifii ture omaa girgirri hin qabnu baani keenya nagaa galli keenya nagaadha jechuun yaadasaa ibsate. Sana booddee dhaggeeffattee hedda dadhabdee booddee itti jettee Ruutiyyeen akkamittiidhaan akkas jechuu dandeessaa? Ani maalan godhee ilaa waan amma dubbachaa jirtu booddee hin gaabbita jennaan waan hin gaabbu hin qabu jedhe Daaniin. Haa ta'uyyuu malee osuma immoo kana haasawaa jiranii Abiriishtuu akkana godhee isatu duriyyee tumsiisaa jira jennaan inni kana gochuu hin danda'u jettee gaafa dubbattu irra tumsitaayii adeemi galii bayii jedhe ammasii. Sana booddee Meerisheen gara poolis xaabiyaa yookiin hakimii deemii jennaan hakimiis hin barbaadu mana poolis xaabiyaas hin barbaadu bilbila koos hin barbaadu homaa tokkoyyuu hin barbaadu jettee kan hin jedhu hani shaanxaa fi bilbillee makiinaa keessa jira. Meeriin makiinaa qabdi mitiiree makiinicha keessa jiraachuun waan hin oollee dubbichi sobadha siniin jechuun jaaladha. Hundumayyuu dubbatanii hundumayyuu haasa'anii karaa ittiin obboleessa keenya Abiraamiin mootan dhabanii. Sanarraatiin kan ka'e yaada kana fidachuu danda'anii. Haa ta'uyyuu malee deemuu qabda kansasuu qabda jennaan ishiin olakki jettee. Kanaa booddee obbo Daanishaan ani namummaa hin qabu yoo dhuman
isa dhiise jechuun utaalee isaan gidduudhaa bahee ammas garuu hin deebine. Maaltu akka dhufu immoo viidiyoo isaanii eegaa jirraa. Suusii nuti ta'eeras fakkaata. Anaaf jedhiitii kottu mana hakimiin si geessaa yeroo jettuun roottaan lakkii omaayyuu hin barbaadu. Amma hani arrafachuun barbaada. Garuu mana kana keessatti arrafachuu hin barbaadu. Manni kun diinota kootiin marfameera. Kanaafiyyuu hoteela keessaa dhaqee bakkee ciisa koo yookiin bakkeen itti arrafadhu qabadha jettee tole taragaagga'ikaa suuta jedhikaa jette Ruutiyyeeni. Maaliin taragaagga'a dafi jedhanii sarbee moo sarfee kan jedhan hojjettuu ishii waamtee carqii walitti naa qabii jetteeni. Osum kana jechaa jirtu waan isaan hojjechaa sabanyaa fi sarratanyaan waan isaan hojjechaa oolan maal beennaa omaas hin beennu. Kanaafiyyuu wanti kana caalu narra ga'uu mala jechuun carqii isaanii walitti qaqqabatanii gara hoteelaa yookiin immoo bakka arrafannaa biraa qopheeffachuudhaaf yaa Ruutiyyee si imahanii amma beekumsa koof amma dandeettii kootii elaa si wakkabanii asiif achi si bubbutanii gara hoteelaa si fudhatanii wanti hin taane akka sirratti raawwannee sammuun kee akka hin tuqamne obboleessa kana faana yookiin immoo Abiraamin faana yoo jiraachuu baatte waan hundumaafuu kabajni kee hin caala jedheen yaada. Gara hoteelaa gara mana gegeeddaruu osoo hin taane osoo qophaa keetti ofii keetiif bakkee wayii manuma wayii ofii kee fudhattee teessee sammuu kee faana haasoftee wanta sammuun keessiin jiru dhageessee iddootti deebita jedhee nan yaada. Amma kallattiilee garaagaraadhaan asiif achi waan si bubbutaniif bitaa sitti galeera. Akkuma kana duraa faayilli keen harka jira. Eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Nan baasa miidiyaa irratti jedhamee osoo asaasamu mucayyoon gaariin garraamiin dhugaaf kan duutu dhuftee faayila kee garagalchitee dileetii bulookii gootee si'iin garuu simboo akka tilaattuuf simboo akka targattuu si taasisteetti. Ammas faayila barbaadaa jira daaniini akka lapheen kee obboleessa keenya bira jiru waan bareef yookiin immoo abbaa manaa kee bira jiru waan bareefi haalonni waan mijachuuf jiru waan bareefi kiyyoo siif kiyyeessaa jiru xinsisa siif xanassasaa jiru hareeruudhaafi shaamarreen tokko yookiin immoo durbi tokko tokkicha salphannaan sanumaan waamamaa hafti. Osoo of eeddee osoo waan hundumaa dhiistee ta'uu baannaan ofii keetiif osoo of dandeessee siin jechuun barbaada. Butattee harka kee achi keessaa yookiin immoo isaan keessaa osoo obbaaftee kaleessaa siif jirraa si faana jirraa gaddati keessa jirtu kana keessaa cabati keessa jirtu kana keessaa ukkulati kana keessa jirtu keessaa si baafna jechuudhaan ayizoo siin jedhanii har'a garuu sirri daddarbachaa jiru. Sittis alagummaan sitti dhagahameera. Fuula keerraa kan ifudhaa maaliif kun hundumtuu ta'e. Obboleessi keenya Abiraamillee kallattii garaagaraadhaan wantoota hin taane gallakkisaa akka jirudha. Gaa'illi mucayyoo sanaas illee akkasuma hiriyummaan ishiis illee amma wal dhaheeraa. Wanta kaleessa darbee har'a kaasanii hiriyaa ofii yookiin immoo haadha manaa ofiitti dubbachuun baay'een ulfaataa. Anaan nan jaalatu moo maaliifi jedhee yaada isaa fidachuu danda'a. Kanaafiyyuu kun obboleessa keenya Abiraam gaarii hin goone osoo dallattee gaariidha. Mucayyoon sunis immoo osoo jaalallee fi fuffuu jedhan sanatti deebitee fiqireen immoo fiqireen jettan sun gaariidha. Haa ta'uyyuu malee maaliif komentii kennite yaada ishiiti jechuun ibsate. Ammas yeroo viidiyoo biraa dubbatu irratti ani egaa Abiraam kaleessa ishii dhiiseera jechuudha. Fiqiree sanaa booddee ani muudii ishiin keessa jirtuyyuu keessa baasuuf ani ture malee ani ishii jaalachuuf hin ture jechuun yaada isaa ibsate.
Iskoo, 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 iskoodhaan xumura oduun sa'a kanaa. Hanga oduu nuuf mijatee walitti deebinutti nagaan tura yoon jedhu dhaamsa koo. Isa kanarraan hafeen alatti wanti haaraan yoo jiraate egaa ilaaltanii akka yaadatti kennitaniin dhaamsa kootii anaaf baay'ee naaf mijachaa hin jiru. Yeroon isiniin jedhu viidiyoo waraabuudha. Jibbii lafa hin mijatu mitiiree. Anis egaa mana madaamii kana keessatti dhaadannoo jireenyaan qabaa. Sinis dhaadannoo qabdu mitiiree. Qeeddoo YouTube kana subscribe, like gochuun bira dhaabbadhaa. Guddisaa lammii keessan qomoo keessanidha. Hojiin ishillee yoo isinitti toluu baate namummaadhaaf jedha wal jajjabeessaa walaa jajjabeessinuun dhaamsa kootidha. Sinin jechuun jaaladha. I love you so much. Baay'ee tokkoon sin jaaladha.